Namoonni hedduun aangoo mootii kubbaa miilaa lammii Arjentiinaa Lionel Messi kan dhaaludha jechuun amananiiru. Messiinis urjii abdii qabeessa kana reefuu dhalatee osoo ija hin banatin qomatti qabatee irree isaatiin marsee haammatee suuraa ka'uun isaa carraa fi muudama akkamiitii jechisiisira. Reefuu umurii waggaa 16tti haala manuu fi nama rakkisuun milkaa'awwan hedduun gonfateera. Kilaboota gurguddoo addunyaa keenyaa keessaa tokko kan ta'e Baarseloonaa fi waggaa 15tti taphataa daa'imaa akka taphataa guddaatti taphachuunis seenaa haaraa galmeessiira. Biyyi isaaf garee biyyaalessaatiifis yoo ta'e akka isaa umurii xiqqaa taphatee fi gooliiwwan galchuu danda'an hin jiru. Taphattoonni baay'een nagaa jedhanii kophee isaanii hanga fannisanitti osoo hin milkaa'in inni garuu ganamuma umurii 16tti waancaa Awurooppaa injifachuunis danda'eera. Namni kun urjii Ispeen Laamiin Yaamalidha. Urjiin waggaa 16 kun maallaqa miiliyoonatti lakkaa'amu umurii kanatti habbuuqqachuun isaa jireenya qananiis ammumaa dandhamachaa jira. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.